Hordoftoota YouTube channel Fayyee Jaalala akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa kee galata waaqaa ta'u nan qorame maalitti akkan qorame sitti hima egaa biyya Arabaa kana yeroo achi galamu gudiduma keessan tokko sitti magan biyya Arabaa dhaqxee yoo galtee waan hunduma waan beektu isaatti fakkaata warra biyya keenyaatti jechuudha waan hunduma keessattuu immoo warreeni gudima keessattuu warreeni qulqullina bichaa dalagaan tureettan warra biyya kana qulqullinan beekan biyya Arabaa deemtee taanaan piizaa hojjechuu beekuu qabda bargaroo hojjechuu beekuu qabda shoorbaa hojjechuu beekuu qabda sanuu shoorbaa gosa meeqadha anammoo waan qorame tokko sinitti mudannoo kiyya akkamitti akka shoorbaa tokko hin beeku jedhee jechuudha. Innaa madaamii keetuun beekumoo sumatu wallaalinaan jedhu seetanii jiran. Na aariisaa hunda shoorbaa isa kana miti kan inni na ajajayu kan biraadha. Na yeroo as dhuftan jechuudha waan biyya Arabaa sana amma biyya keenya keessatti waan hundumtuu ni hojjetamaa jira waan ta'eef dhuguma siin jedha waan hunduu ni hojjetamu jechuudha. Wanti biyya Arabaatti nuni ani fakkeenyaaf amma waan hunda biyya Arabaatti naqee argeen. Shoorbaa kana iyyuu jaanu biyya sanatti naqee argeen. Maalas kanshi waan hundumaa iyyuu jechuudha. Waan hundumaa iyyuu jechuudha. Piizaa iyyuu achumatti naqee argeen. Bargarii nyaadheen beeku. Maaliif wal somna baadiyyaa maa of nundi keenya maa wal somnee of gurguddisnaa sinin jedha. Egaa kanaafuu hojii baruu qabdu hojii beekuu qabdu boriif siin fayyada gaafa biyya galtaniif siin fayyada qulqullina bichaan jedhina nyaata biyya sana hunda beekuu qabdu hin beekamu ka yerootti hojjedhu jedhamtanii iddootti siin mudatu hin beekamu jechuudha. Kanaaf amma maal jedhe seetan jiraani shoorbaa sakkanaayi hin hojjenne ati biyya sanatti naan jedhe sakana miti gaa. Qoy ani amma achuma nu gaafa sin gaafachuufidha. Shoorbani biyya Arabaa iddoo kamittidha kan misira duudaa fi kana sin gaafachuuf kaayyoo viidiyoo koyyuu jechuudha. Amma bibbitee dhufe iyyuu hundaa'u barreessaa. Hundi keessanuu naa barreessaa hojjechuu barbaadenidha. Ela misira duudaa bitee dhufe misira duudaa fi misira duudaa jedhi dinnicha misira duudaa jettee dinnicha xixiqqeessitee jettee kan biraa timaatimii itti gootee jechuudha. Timaatimii gootee akka inni gubuuf immoo jechuudha. Shoorbaan isaa yeroo dhugamu kan biyya kanaa ta'e beekan iddoo isaanii dhufe akka inni gubu immoo qaaraa sirriitti qaxaqqaxxee akka shunkurtii adii qaxaqqatamutti akkas qaxaqqaxxeetu qaaraatti naqxaa jechuudha. Innaa yeroo dhuganii hin guba. Fakkeenyaaf yeroo utaalloon nama qabu qorrifaa nama qabu kana fayyada dhuguunsaa jechuudha. Kanaaf amma kana ati hin hojjettu annama mana tokko jirti maqaa namaan dha'u mana isaaniitti argeen ture shoorbaa akka kanaayyuu naan jedhe. Shoorbaa kamina misira duudaadha dinnicha xixinnoo qaba qaaraa qaba timaatimiis qaba. Baay'ee tokko gaariidha. Isheenis biyya Arabaatii dhuftee naan hin jedhu seetanii dhugaa waaqaa siniin jedha bara. Na biyya Arabaa iddoo kamitti ani hin beeku misira duudaarra kan hojjetamu iddoo kamittidha yoona biyyi isaa garaagara ta'e naa jedhe mee iddootti hojjetamu naa himaa ani hin beeku ammallee taana misira duudaa dinnicha godhanii timaatimii godhanii qaaraa godhanii akkanatti gubsiisanii iddoon hojjetatan eessadha. Shoorbaan akka biyya Arabaatti shoorbaan kan beekamu kanadha. Shoorbaan kan beekamu kan hin beeku kana kan inni hojjetaa tures kanuma shoorbaa jechuudha. Shoorbaa kan hojjechaa ture waan itti godhamu biyya sana kanaan hojjechaa ture jechuudha. Inni garuu akkasumaan jedhee siniin jedha. Mee dhuguma dubbachuudhaaf anisuma dhugumaa sin iddoo kamitti akka hojjetamu misira duudaadhaan shoorbaan naa barreessaa. Biyya iddoo kamitti akka ta'ee fi xiriiquma isaa naa barreessaa an takka arge sin beekuu siniin jedha. Naa akkanatti fattanamee qoramee nan kufee siniin jedha. Ani garuu hojjedhee baruun qaba waanuma inni mana namaatti argee isheenis biyya Arabaatii dhuftee naan jedhe kana hojjechuun qaba jedheen
akkanumatti nu bibbitee dhufee jechuudha waan inni afaan innatti miidhu. Baay'ee tokko mi'aa shorbaa isaa dhugdoo feetummoo daabboo faana si nyaatamaa jedhita. Indaa kun filsifinnaa warra biyya keenyaati piizaa hojjennaanis tabalaasabaniitu killee akka biddeenitti toshanii keessa kaa'u filsifinnaadha kuni. Bargaroo hojjennaani waan ta'e keessa na filsifinnaa isaanii tennaan lakki biyya Arabaati kun kan Arabaati jettee. Arabni fakkeenyaaf nyaanni Arabaa garaagaraadha. Biyyoonni Arabaa hundi isaanii afaan isaanii tullee wal dida malee nyaanni isaanii waliin didu maqaayyuu qaba malee maal hindi qoxxirsee mexxirsee jedhamee adda adda ba'a malee nyaanni Arabaa nyaatuma Arabaa tokkumadha jedhee yaadaan. Kanaafuu an garuu bibbiteera maga himan hojjedha jedheen hojjedhe bira nanga kana sakana qobaatti nan affeela. Dinnicha sanammoo xixiqqeessee nan godha dinnicha timaatimii immoo nan bulleessee itti godha shunkurtii fi dinnicha jechuudha wal faana xixiqqeessee wal faana bisheessee kanammoo san affeele kanammoo ittiin godha qaaraa maal qimamnaamni itti goggodheen bakka shorbaa ta'uusaa dhiisuusaa immoo sinitti himaa jechuudha. Angaru sakana hojjedha jedhee sakana binna sakana barbaadu sakana beeku naan jedhee kanas immoo akkatti inni mi'aawu jedhee agarsiisaa jechuudha. Anyways shorbaa isheen kun jechuudha birrii biyya keenyaatti birrii 240dha. Isheen kun meeqadha biyya keessanii amma meeqa galeera? Isheen kun birrii 240 dhugaa waaqa. Misirri duudaan kuni kiiloonsaa birrii 140. Gabaasinitti himachumaan jala jalaa jechuudha. Timaatimii kiiloon tokko birrii 35 jedhata. Dinnichi kiiloon tokko birrii 40 jedha. Kanuma biteen bira qaaraa kanas biteera. Qaaraan ishee muxinna tokko dhugaa waaqa habbaa meeqa seetan habbaa jaamuu meeqadha? 20 maal jedhan. Kana jireenyi biyya keenya sinii jedha. Maalumaafuu dhugaan siniin jedha biyya Arabaan dhaqee biyya Arabaatiin dhufe jechuun faayidaan qabu yoo hojjettee waan gaafatamte hojjettee agarsiiste malee jechuudha. Kanaaf an obboleettiin keessan amma shorbaa kana sinii hojjechuuf siniin jedha. Mee dhugaadhaaf naa barreessaa eessatti akka hojjetamu eessa iddoo kamitti akka ta'e hojjedhee man ilaala. Ani misira duudaa kana wanti keessatti hin beeka maqaan isaa maali? Saamusaa keessatti nyaachuu fi waxii sin ta'a garuu akka halliccaatti qobaattis waxii akka halliccaatti ni fayyada waxii ta'e kanan beeka malee kana ala ani hin beeku. Biyya Arabaa sin dhaqne bakka kaaduu hin danda'u. I'm not kaddama before. Yes or no? Bakka I'm not kaddama before or after. I didn't know Araba agar. Biyya Arabaa surumuun dhaqne sin beeku erga fiddanii mul'isa. Kana sinin jedha gaa mudannoo ajaa'ibaa kuni mee maal naan jettu?